Ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota free show akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtanitti sin haqa qabu akkam fayyaa keessanii isin jecha har'a moochuudha tapha bareedaa tokko taphachuudhaaf kunoo keessummaa yookaan nama sin jaallatan nama sin kabajan Mubaarakiin fudhadhee dhufeen jira. Mubaarakiin kanagaa challenge adda addaati taphichi. Challenge kana keessatti hin deebisu jechuudha Ameerika qaba yoo hin deebifne garuu waanan ajaja wantichi waanan dheekame kana naaf dheekama jechuudha. Anis nan taphadha. Anis gaafiin gaafatame sirnaan deebisuun qaba. Mubaarakiin mee kabajamtoota daawwattoota kootii kana mee nagaa gaafa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota free show. Free man mo free show. Free show. Akkuma moggaa miti jira makichi gaafa moggaasa isaa qubee tokko dabalee jirra keessa jirra namoonni hedduun free show irratti na beektee dhabbii qaba gaafa jalqaba manamu kaasee waliin jirra. Gaamee waa inni na gaafachuudha dhufe hin beeku waan walumaan laalla. Akkam jirtu isin nagaa keessanii nagaa immoo isin gaafachuu nu dhaanfannee sa'aatii kana keessa dhufee gaaffii isin gaafadhee nan narkaa bade beektu waa gaafatamuun jaalladhu. Gaafichi gaafii biraati miti gaafiidhuma wal bohaarsuuti gaafiidhuma namni yookaan namni kun deebisamu hin deebisu jedhu kunoo akkanatti keessa goone jechuudha. Kunoo akkanatti jechuudha gaafiin babbareedaa kana gaafatamaadha. Gaafii kana atiin jalqabdamoo annan jalqabu. ماشي بسم الله بسم الله نجمل ان شاء الله يلا مانيكا يكيتي فودرا دعوتو تكناتي تشورا دوبسي اتشيغا وانت سنا يو وانغاري تيس وان تاريتيس يندي بفتا وكان ماشي دوري رو هرميكي ولين غبادنتو مالتو قد ستتاي Fakkeenya yeroo harmeekii wajjin gabaabaatu yeroo daa'imaa jechuudha. Gabaabaa yeroo gabaabaa kana wanti ati biyyatti bitataatu si manatti si bitamaa ture waan danuutu jira. Wanta sana keessaa wanti adda sitti ta'e yookaan immoo tutaaltee kuchuu yaaltee qabamte tokko jira. Yoo jiraate. Ay, kun qalala gaafichi qalala kun. Wanni ani yaadadhu biyyatti wanni addaa wayii boqqolloo isheetii kana baay'ee jaalladha. Boqqolloo isheetiin baay'ee jaalladha yeroo biyya keenya asheenni ba'ee masnoodhaan isbeettaa jalqaba gara biqqee utuu dhaqee gabaan geenyu maayyuu namni karaatti qabee humnaan faasaamamee irraa bitama. Amma yeroo sana gaaf tokko boqqolloo isheetiin argee baay'een jaalladha. Achumaan ani qaltii isaa butee faran kan harka hin jiruun ijoolleedha. Haati koo mana jirti. Buteen fiigee mana galee maallaqa fuudhee itti deebi'e. Innaan itti deebi'u jaartiinidha. Maallaqa namarraa sassaabbatanii na barbaacha dhufaniiru. Qadaatti boqqolloo fidatan baatanii karaa kam ka'ee na barbaadaa karaa san jireen maallaqa sanii kenneefi. Wallaahi laazim kana yaadadha. Daawwattoonni achi irratti deebii isaa yookaatti bu'aaruu danda'u yookaan taasisa. Lakkii maatiin gaafa san ta'ti. Jaala waan ta'aniif. Qoyi kanaan waliin dhaa. Gaaffiin kun immoo yoo ta'e kan deebisa gaaffiin kun yoo ta'e. Yeroo bicuuti wanta yeroo bicuu wanti ati gunjaatee hattumaan. Maal gunjaatee hattee gaaraatu sobi. Yeroo bicuu wanti ati gunjaatee hattee maanniidha gaaffiin. Dhuguma wanta gunjaatee naan qaba. Si. Bakka kan ta'e yeroo tokko tun gabaan bayini manatti yeroo daa'imummaa harmeen manatti buskutii nuu bitti naanee nuu bitama karmeellaan nuu bitama. Osoon taphadhu qaalittiin tokko haadha Naasir jennaan jiranii mucaan isaanii wajjin oolti. Isaan gabaadhaa galaanii immoo kubbaa taphataarra daarii karaarra jechuudha. Ani tabbarra bayena kana dhaabataarra isaan jala kana bahu beekta. Yeroon kubbaa fuuchuudha tabbattol bayenti neeru isaan dhufanii kana ba'an yeroo isaan akkana gadi ilaalu zambeelii keessa buskutii hidhamtee si sumuni jette achuma harkatti kaayee fuudhe. Kana eenyuti gaa? Kan mucaaraan bitamee galaara buskutii. Maan buradhee fiigi. Kan zaaraa kootiiti kan zaaraa kootiiti. Mubee adanii baani. Afur ture tokko keessa afur dheedhi kan itti darbadhee kan biraa immoo
jalqabumaan ummee wajjiniin ummeen maqaa dhalootumaan waama maqaan si ummiidha. Baay'ee bareeda. Ummumaan waama. Yeroo dhan ummiidhaan waamamu ummii jechuun sirriitti isaa haadha. Gabaa yeroo jalqabaatiif gabaan ba'e manatti buskutiin hunnaa bitamu buskutii tatan jaallasi sumnii lallaaftuu ejjee. Akkuma kana gabaatti ol galeen buskutii taa'ee gurguramutti bahe zambeeliidhaan. Achuma yeroo dhagaa dhaqu waa tokko isiin ilaallee jira kan ilaallee akkanumatti qabadheetan. Uskutoo kanuma lamaamoo. Kanuma yeroo gurguramu guutee keenyan si eegaa. Wanti qabaatan kan hamma fuudhe lakkaa'amee kaffalame. Fuutee galtee moo maal goote? Nyaataan deeme gabaa jechuudha. Amma kabajamtoota daawwattoota keenya akka itti bu'aaraattan abdii qabna. Yoo isin jaallatte yeroo hundumaa jechuudha chaalenjii kanaa namoota isin barbaadan qabannee dhiyaannaa abbaa baluu dhiyeesseedha koomintii addatti barreessaa. Bismillah. Isa kamiin fuudhu? Seena fuudhu? Moo kan biraa? Kibbalan soraa dillaa seena. Booddee agaruu natti agarsiiftaa waan taate. Seena fuudhe. Banigaa. Namoonni laayikii tuqu ha'a. Laayikii tuquun dagatinaa. Naanni irraa. Maqaa baddiluu jedhu qanansiiftee yeroo waamtu nagargaarame komentii jedhannaa barreessan allaala. Yoo dubbisu maqaa baddiluu jedhu yeroo qanansiiftee waamtu amma fakkeenyaaf Mubaarik yeroo jedhamu haati koo rabbisiidhaaf fadhiisu Mubee jettee nama gaaftee jechumaan gabaabsitee biyyi Mubeenaan amma baddiluu. Nama baddaluudhaan. Yoo jette dhaqiitii. Jijjiirachuu danda'u? Lakkii hin qaxxaamta malee wanta qaxxaamu jira yoo waan deebisu. Baddiluush. Kan ta'u. Dubartii gochuu danda'amu? Dhiira baddiluu. Kun jabaadha. Baddiluu. Baddiluu. Maallaa fiddaa yeroo hin deebisu. Gaaffiin kun amma. Naa barreessaa siin kun ijoolleen barreessaa jiru ennaan. Maqaa baddiluu jedhu gabaafamee yookiin immoo qanansiifamee yeroo waamamu baddiyyee. Baddiyyee. Bakka gabaabsiiti. Maqachuun gabaabsii. Baddiluuma sana gabaabsii. Gabaabsuun badduudha ka. Badduu. Badduu jechuun amma fakkeenyaaf nama badduu fakkeenyaaf. Bakka badduudha. Badduudha. Maaliifi? Intaanis badduu baddee uumamuudhaan hundi lakkii balaa naafidi nan fuudha. Baay'ee. Ni gaaffitti. Kabajamtoota daawwattoota keenya koomentii abbaa barbaadde nuuf dhiyeessedha. Abbaa barbaadde isiniif dhiyeessinaa maqaa waan gaarii fuudhu natti fakkaata. Mallalanis. Bilbila kee ol fuudhii ajaja nama oddeenii jirtutti bilbilii achii ka'ee cufi. Bilbila kee ol qabii nama oddeenii jirtutti bilbilii achii ka'ee cufi. Walitti naqaadha. Nama oddeenii jirtutti bilbiltee kaatee cufta. Cufta. Ana bar keessaan qabu garuu bilbila garuu nama oddeenii hin qabu. Obboon kee abbaa gara beekti hin diriineeyyuu. Maalan qaxxaama jechuun qaxxaama. Raatiin keemo? Hin qabu garuu nama oddeenii. Kiraa gootu qaba. Gurra kee qabdee akka yeroo mana barumsaatti jettamoo bushaappii yeroo kudhannaa jettamoo bishaan kubbaayyaa 5 dhudhamoo amma waan ta'eef dhugaadha bishaan kubbaayyaa 5 bushaappii 15 mana kana giddaa tol baataatu giddaa qabatu ol irra deemta mataan dhaabattaatu lafa hin qabin. Bushaappii 15. Bushaappii 15. Ayyee bushaappii 15 xumurarra adabama jechuudha. Xumurree kaanee adabama bushaappii 15 biraa qaba. Garuu yoo diqqammoo an adabame bushaapicha sanarraa hirrifaman malee an 15 irraa qaba waan ta'eef akka namni birrii 15 irraa qabuuti. Okay. Yaa biyya naa filadhaa. Sarka mirgaa moo sarka bitaa naa filadhaa. Qooyi naa filattu. Giiftiin. Jedha qabii naa wayya. Laayikii godhaa. Simtoo namoo isa guddaan. Kanaani. Ayyee filannoo keessanii isa dheeraa sarka mirgaa jettaniitu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa subscribe gochuudhaan
Tahu sih mau Allah ni wan api fudhate wan Astagfirullah. Otoo doolaara kuma dhibba argatte maalitti goota anaan jedhe yaa biyya. Kuna arfira. Otoo doolaara kuma dhibba argatte maalitti goota jedhe. Waa tokko itti godha. Kanuma cooyi. Waa tokko itti godha. Tibo. Maal tin godam. Maali boo. Mimi dolar. Doolaara kun dhibbi maallaqa. Maallaqa. Nageessini. Sha'an kanaan dura yeroon intire biyya Ameerikaa shaayee qofa kan fayyadamgani. Kana matu. Doolaara kun dhibbitu naa argame yookiin bakka argadhe isa deebisee kuma dhibba lafaa kan naa ta'u godha ka. Nala. Maal kun reesha. Dhibbi wal naan ga'u. Waan danuu yaada. Kan shaayee qofa. Doolaara kun dhibbi tokko naan ga'u. Akkasumaan yookiin itti boba malee. Biliyeena jechuu barbaadde. Naan taane na doolaara kun dhibbi tokko. Mucatti. Maal wanta ni yaadu. Gaafii kana maal baafte? Kameramaan baase. Kameramaan baase. Inshallah kan keessa nu fagaafii waslaata. La fudhu malee ma. Ma siida. Doolaara kun dhibbi tokko waa tokko tingu nan dide. Ayyee giroo keetiin miyaa naaf dhibe qabu. Dideera. Ol beenne. Utuu biyya jiraatte maal taatati? Utuu biyya jiraatte maal taatatu turte? Ma beekamaadha. Maalan taa'an ture. Man beekama. Waan ta'u. Lala waan ta'u mee. Ganda keessa deemte la. Jadi batu bogiroo keetii. Osoon biyya ture baradhee barumsa koo akkuma hin jalqabeen yuunivarsiitii fixee waan fedhe maal taataa jedhameen naan gaaf tokko paayileetii ta'uun barbaada tokko maal taataa jedhameen baradhee fixee hojii hojjechuun barbaada isa argate an paayileetiin dhabee doktoriin dhabee hojii hojjedhe argate maaliif beeyta hojii hojjedhe barumsuma fixee hojii hojjechuuf hin jedhanii hojii kan sanaa hojjetu kanaa hojjetu hin daramne hojii hojjechuu waan kana jaallatu isa argate anis tuum biyya jiraadhee barumsa koo irratti cimee barumsa cimee barachuun barbaada. Ayyee. Haaloo kan ta'u duriyyeen ta'u. Yaa biyyaa mana dogoggortanii waltanii isa kamiin fudhaanaa filadhaas isa kana moo harka mirgaa moo harka bitaa kana namoota dhiyeessetan koomentii irratti barreessaa. Elaa bitaa. Wal arganna gaafii cimaadha. Harka bitaadhaan gaafiin kun yeroo hundumaatti kutaa kutaadhaan itti kophee kophee samiiraa. Warra keetii meeqaa maa kunni lakkoofsa kophee warra kooti eenyuufi gaafachuu dandeessa. Lakkoofsi kophee kooti waameetan gaafadha laan. Gaafachuu dandeessa. Asii sagaleedhaan waamee. Lakkoofsi kophee warra kooti 36. Meeta. 36 argeetta kanaan dura jechuun dimmiti aan hin beeku. Maal gammadee hin ta'u. Yaa biyyaa 36 anatu beeka nan beeka kanas 36. Teetta? 36 jedhe booda gaafannee jechuudha. Rakkoo. Amma gaafiin kun macaan jedha dhumaan jiru maali abbaa? Gaafii wayii bu'eedhaan ta'u. Buun 5 la argaan jira 5 tafe. Shanii miti jaafuu qaba. 5 lama afur lafa bu'ee meela. Ja'a torba. Lafa bu'ee? 7 5. Lama. Maali? No yookiin ta'e immoo siifan deebisa la. Okay. Osoo tokko kan waa hundaan guutamte wayii si jaalladheera na fuudhi yookaan kan ajjeesaa jettee hoo akkam goota. Yaa ilaaha laalamiin. Gaafii noona cina quume. Gaafii bareedaa si dhufa ishii. Maal goota? Abbaa qabeenyaati ati. Haadha qabeenyaati, makiinaa jira, mana jira, viillaati ijaaramee jira, sararri qaxaramee jira. Maal goota? Na fuudhi yookiin kan ajjeesaa jettedha. Duniyaarra du'aatti. Luuteen nallatti walitti galtamu manichatti. Ani gaala makiinaa siitiin fuudhu birrii siitiin fuudhu mana siitiin fuudhu si jaalladheera ofan ajjeesa qofa jettami kanuma qofa jette si jaalladheera ofan ajjeesa makiinaan qabaa manaan qabaa birriin qabaa yoo siin jette natti dhufte amma ammaa waaqee of ajjeesin jedhaan finyoon kennaa fi marsiin bakka inni bitamuu barbaade kennaa. Yoo siin immoo si jaalladheera jettee akkanumaan si jaalladheera yookaan du'uufan ofan ajjeesa jette.
Angeessa jiru giifti. Ayyee biiftuu. Jechuun biiftuutti timee. Fidee jechuun lubbuu si hambisuun qaba kan ilmoo namaa tokko. Sobaan hambisuun immoo ta'u qaba. Bocuudhaa bochuu keessaa yoo ilmoo irraa argachuu barbaadde. Maa teessiitu maa deessu lakkuu adeessu yoo barbaade. Biiftuu angeessa jiru gaaffii kana laa abbaa qopheesse hin beeku. Kaameeraa malee qopheesse anna lubbuu namaa jechuudha. Ayyee fuudheera jechuudha. Tooyitii. Ilaa wanti jimaan beekaa. Yoo dikka jaallatte jiraate sabaan booniin ofana jeessa kana keessa jechuudha carraansii banamee ofana jeessa ofiina fuudhu jedhiin. Haala toonsi fuudheera jechuudha. Waa qabaattee fi miti. Qabaadhus dhabis. Ofana jeessa na fuudhi na hambisi jedhi itti rarree sabaan boonitti. Carraansii banameera namni tokko. Ati carraansii banameeraatis. Furan. Meegaa gaaffiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ogeef kaameeraa keenyaatti duraa miidhamee ture amma gaaffii narratti dhaabate gaaffii kana laa gaaffii taane na gaafatame. Mana barumsaatti intala dur jaallattee maqaa ishee eenyu jedhama? Waami nutti. Miskiyyaadha moo? Sobee waama? Miskiyyaa. Miskiyyaa. Zannabachi. Jabaa dhugaa. Wanta ijaan jaalladhe keeriyyaadha. Keeriyyaa jirta ati kam fayyaadha? Baga nagaa taate. Maatiin nagaadha miti? Nagaa ta'e bakka achaa. Hinjirtu. Ayyee. Ishee gaaffiin kooti qophaadha sila. Mubaarii musamma gaaffiin kooti maal jedhe beektu? Yuutuubii irraa birrii hammam argatte? Waliigala moo kan jaati? Kan jaa meeqa argatte? Waliigalatti moo meeqa fudhatte? Kan jaa olaanaa $100 400 argadeen beekaa 500 olaanaan 500 gadaanaan immoo $160 waan akkasiiti malee kan koo yuutuubiin ammallee hojii hin jalqabne reefan guddisuutti jira. Meeqan argadhe eeta? $100 kuma dhibba tokko deengadda. Kuma dhibba tokko akkasii. Itti dhufna saddes nama dubartii jechuudha. Magaala moo gurraattii moo diimtuu keessaa kam jaallattedha? Qallaaliidha. Warri koo magaala taatus gurraattiin jaalladha. Gurraattii eessa jirta dha? Gurraattii halkan. Dhuguma gurraattii nutti maxxansaa oola sabaan moofarrisaa. Gurraattiin jaalladha. Gurraattiin jaalladha jedheera. Dhagaa. Dhumeera jechuudha gaafa deebiin dhumeera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa namoota gaafataman jettanii jechuudha asitti qabii dhaqiitii manattis waamii mana jiraattis jettan koomentii alatti nuu ka'a. YouTube kana immoo subscribe, share, like gochuudha. Nama tokko naa dhiyeessita? Ifan dhiyeessa ammoo nattiin. Abdusee asitti qabee jechuudha. Seefan dhiyeessaa namoota kan biraa dubartiis haa ta'u achii alatti waamaatii abbaa banuu nuuf dhiyeessedha. Isiniif dhufaa. Challenge kana yoo isin jaallatte yeroo hundaa kutaa kutaadhaan namootaan isiniif finnaa hojiin keenya kana ta'a jechuudha. Kanaaf YouTube kana maal maatii free show taatan hundumti keessan iyyuu subscribe godhaa fi like godhaa yaada kennaa fi yaada keessan immoo yaadni murteessaadha yaada kennaa fi isiniin jennaa. Beekama silaana beekamta? Galatooma beekama silaa immoo maqaa hordoftoota keenyaatiin hadhara eegdaa qaba waan ta'eef si dhiiseera sichi garuu gaaffii dhuftee na gaafatte adabbii hin fudhattan siin jedha galatooma.